Maqaan kiyya Waariyoo Saaldaa Biiftuuti. Dhaloonni kiyya aanaa Fantaallee. Ka'ee teenya maalan jira baqataa ta'ee tan ega Fantaallee ega uummanni aanaa Fantaallee mataa ofiitii wal dhabe. Ka'ee sanii buqqa'ee tan ooyiruu dhabee rakkadhee tan amma magaalaa tana keessan barandaan nama firaa namni firaa ofitti naqabe namni firaa ofitti naqabe namni duraan na beeku namni wajji guddan mana isaa tam taa'aa jira. Nama gaala qabu nama saawa qabu nama re'ee qabu nama qonna qabu an qonna san qotatuu dadhabne ooyiruu bakka lamaan qaba nuuraaheera monofolii ooyiruun qaba manan qaba sababa jeeqomsa kanaattiin sababa ummanni lolli jeeqamee nan bakka sanii ka'e Fantaallee ilaalaa hektaara tokkoon qaba lafa bishaanii sababa jeeqomsi lolaa kun ka'eenan namni humna hin qabne lafa lolaa taa'uu hin danda'u achirraan ka'e. Lolli amma itti jiru kan diinni alaa daangaa weerare otoo hin taane wal dhabdee mana keessaatiin gaaga'amaa jirraas jedhu. Ajjeechaan qe'ee keessaa immoo akka aadaattuu hooda. Kun immoo dur hin jirreedha jechuun silaa akka safuu hawaasichaatti waan hin malle ta'uu himu. Mooraa kormi lameen keessatti wal lolu horii rimaan fuudhu. Mooraa kormi lama keessatti wal lolu. Kalee alagaa gaafa alagaa wal dhaba qabnu dirreen nagaa. Har'a Oromoo lamaan wal lolu. An Oromoo ilma kiyya angafaa fi ilma kiyya quxisuu wal lolaa jira. Akka itti jiraadhu dhabeetan baqadhee siddeetanyaa ta'e as taa'aa jira. Oromoo waaqa sodaattee namni harka ofiitiin Oromoo ajjeesuu safu bargana. Zariin isaa ganaa nama ajjeesuu malee bu'aan qabu. Namni harka ofiitiin Oromoo ajjeese ganaa zarii haga sadii abbaa meeqatti harka dhiiga qabaa jedhan ilmi baluu nama ajjeesee akaakileen keetiin namuma ajjeesa gana nama raagattaata lafa hadhaan dhuftu lafa buna gabaasaniin dhuftu lafa jimaa hiikaniin dhuftu lafa malkatti baaniin dhuftu lafa tulluutti dhuftu Oromoo wal ajjeesuun safu. Rakkoo nageenyaa kanaanis qabeenya isaanii hunda dhabanii lubbuu isaanii qofaan keessaa ba'uu himan. Qabeenyi horatanis guutummaatti saamameera. Bakka rakkoon nageenyaa jiru qotachuu fi horsiifachuun hafee jiraachuufuu wabiitu dhibe. Amma Oromoo wal lolaa jira akka itti jiraannu dhabne ooyiruu qotatuu dadhabne nuuraaheeraa kanaanan ka'e. Fantaallee araddaa ilaalatan qaba goolaan qaba mana bakka hundaa saamamee tan qotatuu dadhabee humna namaa sodaadhe. Waajjiratti himannu dhabne kumaandi booksi yerooni namni waajjira taa'u waa murteessuu hin danda'u nama waraan nama miilli kiyya caccabe nama silaa Oromummaaf gargaaramu nama silaa dargiin laffa'e jaarraa fa'a bar namni nuti irraa baran waaqoo guutuu fa'a bar namni irraa baran namni nuti wajjiin laffaane bara 75 xiqimtii guyyaa 11 gaafni idimee natti murteessanii ammanii dhaatii bate. Sila hoo Oromoo abaaraan hin jettan malee nama du'aayii nurraan barbaadu walirraan barbaadu ani Oromoon tokkummatti adeebu karaa tokkotti adeebu waan lolatti buuse kun galata waaqattu dhabame amma wanti nama tokko siyaasatti akka arrabsinee takka faarsinu hin jiru wal arrabsuu kana wanti biyya balleesse wal arrabsuu kana wanti biyya balleesse Oromoon bilisoomuun dirqama tokko ta'uun jaalalaan jedhan tokko ta'uun jaalalaan ilmaan haadha takkaati biyyi barbaaddu takka wanti barbaannu tokko haajan teenya takka namni hoo jalaa badan karaa hedduudha barbaada deemaa bar garagaraan bahe hoo wanti sun argamte waaqoo guutuu nama shaniimmaa baatanii jedhanii gaaf tokko waaqoo guutuu haasofsiisan Oromoon shammaa ittaan jennaan waan badeetu hedduu barbaada karaa baanee wanti sun hoo argamte galee jedhanii wanti wal jibbisiisee kamanaa namichatti ol deemuun fedhu ka alaa ol deemuun fedhu wanti wal jibbisiisu ani waaqa hadhu hoo naan jettan qofa waaqan kadhadha waaqattani ma'a jira yaa rabbi Oromoo tokkoomsi yaa rabbi qara diinaa doomsi doomaa keenya qaroomsi baakkuu ottoomsi donya arjoomsi nagayaan nu oolchi. Horiin hoo dhale Oromoon akka horiitti ilmattu sii gale buna dhaabanii baaloo dhaabanii horiin shanyii gafarsaati si haa galu. Saawaan kun shanyii gafarsaati rabbiitu namaa laaffisee ilmatan baaloo irra dhaabanii gaafa inni dhale aannan ilmanii laganiitti
itti biifanii irratti dhadhaa muudanii horiin kun rabbiin horii godhee gafarsarraa fottossee shanyii horii ta'e namaa ilmamu yookaan in ilmamu si waraana in itti tu'aannan itti raafamu dhadhaan bahu gama dhaba jechuudha. Akka obbo Waariyoon jedhanitti dubbii fi quba walitti qabuu gamaa gamanaatu dubbii hammeessaa jira. Kun immoo wal dhabdee hammeessa malee nagaa hin fiduuti. Wal balaaleffachuu irra taa'anii marii rakkoo furuutu nagaa fidaa jedhu. Wal irraa qoollifachuu irra walitti dhufuutu hammeenya rakkoo gabaabsaa jedhu. Biyya nageenyi hin jirre bar biyya nagaa qabdutti gabrittiin migira gurguratti. Dureessi jiraachuu dadhabe. Hiyyeessi qotatuu dadhabe. Bocatuu dadhabe. Biyya nageenyi hin jirre Oromoon ufii nagaa wal dhoowwe. Hoo Oromoon ufii nagaa ta'e namni alaa dhufee miidhu bar. Lola alaa manatti ol dheessanii lola mana keessaa wal lole akka itti jiraatu dhaban. Nuuraayeera namuun waan beeytani. Qonni nuuraayeeraa limaadiin kun duudan onan taane. Shankoorri warshaa sukkaara mataara warshaan hin banne. Ooyiruu teenya ta dhuunfaa adhiisi warshaan mootu silaa Itoophiyaa jedhamee beekamu guddichi kun. Bishaan obaasuu hin dadhabne. Qotamuu hin dadhabne. Nageenyi mana keessaa bade. Kana dureen Oromoo bulchu ayyaana isaatiin bitti nagaa ta'uu dandeessi jedhee inni yaadu qaba. Namni har'a marcuma Oromoo irra taa'u qabale irraa ka'e aanaa ga'ee godina ka'ee aga Oromiyaatti namni kuni ayyaana carraa ufii ayyaana na wayyi yaa Rabbi carraa na wayyi tokkoo na godhi ilmaan biyyaa naa tokkoomsi jedhee jaarsi gandaatu bar ayyaana ufii yaammatee biyya bulcha. Rabbi yaammatee biyya bulcha. Waraana qofaan dandeessee bitti Oromiyaan ilmaan waraanni gaafa ambaloltu siigaarii gaafa lammii walloltu eessatti dandeessa bar. Diigamee bada. Namni ooyiruu irraa baqatee cufti siddeetanyaa ta'ee mana ofirraa bahe an matuma kiyya. Bakkan isinitti mitan hundaa hektaar. Monofolii hektaaran qaba. Manan qaba. Manni kiyya diigamee namni biraatu kajeelee jira amma. Agartee? Oromoonoo nama dur miidhame kana ufitti nu haa qabu. Nu haa gargaaru. Hoolan gargaariin inni har'a qawweedhaa jiruuf inni har'a waajjira jirullee boru namni isa gargaaru jiru seena jazaa bar dubbi. Jazaa bar. Atiin har'a angorra jirtu nama kaleessa dura miidhame hoo gargaarte atiin har'a hojiirra jirtu boru miidhamni sitti dhufa ibdeen sitti dhufti ilmaan kan kee ni gargaarama abbaan isaa nama akkanaa jedhani ni gargaarama dhageesse gaafa agamtitti du'a dargii dabarree har'a maaliif duunasi namni har'a wal ajjeesu ilmaan keenya lola ilmaan keenyatiin bakka dhabnee jirra. Odoo lolli ambaa alaa taate ani maaltu qotatuu na dhoowwa. Tanaafu yaanni kiyya kana. Antaallee jiraatu achumatti horanii kabajamanii umurii kana gahanis obbo Waariyoo Saaldaa Biiftuu. Akka aadaa fi duudhaa hawaasichaa ganamaatti silaa manguddoon kabaja caaluu qabuuyyu. Ka'anii teessisu gad jedhanii eebba irraa fudhachuu dubbii dabde qajeelchuu walumaa galatti umuriin ulfina ta'eeti kabajama. Dura hin darban dubbii afaanitti hin qaban. Rakkoon nageenyaa naannichaa garuu duudhaa hawaasichi kalee ittiin bulaa ture kana cabsee manguddoos kabajaa dhoowwe. Ol guddataa meeqaas karaatti hambise. Qabeenyas taanan of dandahanii kabajaan kan qe'ee isaanii irra jiraachaa turan har'a baqataa ta'anii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii umurii kanaan harka namaa ilaaluudhaaf dirqamani.